السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أشم هركفون سنين جنة ورّي من تابرا قبتنس أكفا يا جرتو بقى جراتان بليوان كيا هرقا فل هنجرا ودو قد سينا نما نياتو قرأ سني في دير فنجرا أكما قرتن كان ورّاما سورة ثاني فول درت قرتن كان لمي توبيا هي تكتيني تكتمو لمي سوريا هي جتشو إن اللي دوان الدبمي إشين توبيا تنقرو جرينيان الدبمتي جتشو سبحان الله مجانتم بيا دبي كيس جرات سوشال ميديا رت نمي أوليغا دي لما ساجرة بيا دبي كيس جرات أكما نما كموتو jiruushii oofachaa turte jireenya mana madaamii keessaa baatee suuqa mataashii umattee manuma ishii keessatti diri'aa bukuura shittoo wantoota adda addaa habaayaa gurgurachaa turte suuqa mana keessaa dhaabbatte akka tasaati Itoophiyaadha ishiin akka tasaa nama keenyatti dhufee hiriyaa shii godhate duma suuqa shii dhufanii warraa bitatanii duma maal jedhan hiriyaa godhatan namoo ilmi namaa kamuu jireenya ofii keessatti hiriyaa qaba jechuu hiriyaa garuu hiriyaa nama gaafa hiriyaa godhatu hiriyaa maraxee godhachuu qaba laalee jecha hiriyaa nagahaa rabbi sodaatti moo haqa namaa sodaatti moo namni tun akkamii jireenya ishii jedhee qo'achuu qaba garuu gaayoo rabbi nama farade dooninu jiramii Micaan tuni akka tasaa intala ilmoo qabduttutti dhufe suuqa shii kana idee dhuftee waa bitattu deddeebitee dhuftii jette deddeebitee dhuftii wal barree gaafa duraallee kun kana wal barree waan irraa bitattee ni deemtee jette ammas ni dhuftii jette suuqa kiyya kana ani fuula kenneen naanuu fi inuma dhuftii jette suuqa keessatti bunallee waliin dhugunaa kalaas hin dhufti jette na bira hiriyaana qabattee ilmooshii qabattee faa dhufti iduma jettu gaaf tokko yaada tokko nakkaasee jette as biyya ijoollee biyya namaa keessa jiraachuurra nuyi afaan tokko haasoyna mana qaba mana koo nami galu hin jiru anaa fi ilmoo kiyya kifil tokko sii kenne naannurraa kireeffadhuuti nama mokkorus hin jiru mana keessa nu waliin taa'ii nu waliin jiraadhu jettee suuqa keessa sum keessa banadhuuti jetteen micaan tun hiriyaadha itti fakkaatee tole jette jiruushii san jiksite suuqa shii san jiksite micaa tana bira galuu mana micaa tanaa galtee iduma achitti suuqa shii san gurgurattu kuma durumaan barame san diriyaa shii gurgurattu duma gurgurattu Micaan tun gaafa tokko kana itteen gaammas yaada fiddee fechaa duraanuu abbaa suuqa shii jiksisiise tanumammi suuqa fiddee suuqa abbaan shii suuqa shii keessaa baasee mana shiitti gashee shumammi ammas yaada tokko fiddee bizneesa guddaa waliin dalagannee kan kana caalu hojii kee kan kana caalurra kanarra jijjiirama guddaa kaffiduu lama teenee yoo hojjennee ni jijjiiramnaa Itoophiyaa irraa xeefii fuusisnee eelee fudhannee biddeen Itoophiyaa toshuu eegallaa maqaa itti as rakkabnaa maxaamatti as rakkabnaa biddeen xeefii toshisiisnee faadhaa kana yoo goone baay'ee bu'a qabeessa taanaa jetteen jechuu waliin hojjannaa jedhaniini Micaan tun nami hojjechuu barbaadu tokko bare nami hojjechuu barbaadu takka hojii qaba jedhee waan dhiisu ida'allee ta'u maali nama hojjetee tarkaaffatee bakka guddaa gahu kee ofitti amanama waan ta'e hojiin kunis kan kanarra wayyoo wette dhufe dhugaa haasa'uudha anuma itahu ni yaada jecha amma hojii tokko qabame kan kanarra caalu tokko tirfii qabu takka yoon argadde nin fedha jechuu micaan tun marhabaa jetteeni biddeessan toshuu eegalanii jechuu afaan Itoophiyaa irraa fuusisnaa jedhanii birrii sanarraa fudhatanii jechuu
mucaantuun akkana jetteeni birrii san miliyoona tokkoo fi kuma meeqa jedhassi ati miliyoona tokko guutuudhaan tuquma takka hir'ataa jedhan miliyoona lama guutuudha mallaqa Itoophiyaa mallaqa san akkasitti irraa fuudhanii dhirsashii wajjiin dalagaa hojjannee biddeen ta'ee fi toshinee armattas rakkabnaa dalagaa kanarra guddaa kunis akkuma ta'u tahee diri'aan suuqa saamunaan kunis hanguma ta'u tahee garuu kunirra bu'aan isaa baay'ee bareedaa jedhanii mucattiisan akkasitti goyoomsanii maallaqa ishii san irraa fuudhanii harreedhanii boruudhanii waggaa lama guutuu isaan eeggatte jechuu iduma sababa guuran namni dalagaa dalaguu fedhu waggaa tokko guutuumi wallaahin sakandii hammana jechuu tuqa hammana geessu waan eegsisu maallaqa dhabaaf namni hojii dhugaa barbaadu yoo ta'e waan garaa nama nyaatu wallaa waan mucattiisanii ni maraatti jecha du'a filachaa jirti mucaantu miidiyaa irratti irri jette jechuu maali maallaqa san immoo kan ishee gube bakka isheen hiriyaa jettee amantee namni ati jaalattu tokko namni ati hiriyaa jettee namni ati amantee ofitti kennitee wajjin jireenya kee eegalte takka gaafa miidhaa kee hangatan gaafa si miidhe hangatana gaafa si miidheen irrafattu beekta ana ta'u namin ani jaaladhu yookaan namina dhihaatu gaafa hanga tokko gaafa miidhe kiyya hanga tokko gaafa yaadee arge ani nami suni baay'ee irraa fagaadhu na godha maali nami har'a akkanaan nama kore kun boodammoo akkana godhee na qabuu danda'a jechaala nami akkanaa si makkore booda akkana godhee si qabaa jechuu karaa irraa booqattu waan qabdu jecha du'aayyoo ta'e malee ilma namaa hiriyaa jetteetti galtee qabeenya ishiis dhabdee gaafa birrii ishiisa waggaa lama guutuu eeggattee gaafa dhabdee maal goote hiriyattiin ishiis maal ishii goote ishiin mana ishii gashatte sun kaameraa hammaama keessa dhoksitee jechuu dhirsa ishii wajjin walii galanii hammaama keessa dhoksitee jette kaameraa ishiin quban qabdu nami hammaama lixegaa qulqullinaaf lixaa dhiqachuuf isheen ilmi namaa qaama qullaa isheena jecha hammaama gaafa isheenu rabbiin malee nami si argu hin jiru achi keessatti hammaama kaameraa san ishii qaraxatanii mucattiisuun anin dubbadha gaafa jette kaameraa san itti baasanii jechuu subhaanallah kaameraa san qaama qullaa san addunyaarra si gadhiisne yoo ati dubbattu ushadheedhanii jechuu akkaamsanii bagazzaa qabeenya ishii mallaqa hammanaa irraa fudhatanii bagazzaa qaama ishii qaama qullaa kaameraa waraabanii bakka ishiin quban qabne hammaama jirtutti ushadheedhanii jechuu laal nama biraan miibar namuma akka ishii jechaa lammiidhuma Itoophiyaa taatee jechuu hiriyaa jettee mana ishii galtee ishii amantee akkanatti ishii addabde jechuu kumbichaan gihaadha kumbichaan gihaammi yoo ati dubbattu asiida sirra naqnaa ummata yoo nu himtuu jedhanii jechuu qaama ishii balleessanii asiida gubanii jecha asiida mataarra si naqne jedhanii jechaa mucattiisa halkan guyyaa si ajjeesne jedhanii faa du'aan asfaraarraan asiida sirra naqne jedhanii faasu asfaraarraa mucaatana jecha hiriyaan hin amanamtu ani hiriyaa laalladhaafaa qabadhaa gaafa sinin jedhu soba jettan wallaahi wanni akka dhalaa badaa waan jiru jechuu dhugaa rabbii dhalaan ilkaaniin kofalteefaa nama miti jecha dhugaadhaan dhalaadha garuu yoo nani ofii koo of kabaje nami na kabaja dhugaa rabbii ani nama gaariidha nama gaarii akka kiyyaa qulqullina nin argadha jechaami garuu immoo ani hoosa miti ani nama hoosa badii yoon ta'e nami hundinuu laazim akka kiyya kana badaa ta'uu hin qabu ani badaadha miti ani badaa yoon ta'e matuma kiyyaa hin bada malee nama sawwaan godhuu danda'u hin qabu dhugaa rabbii mijattiin tun garaa qulqullinaan itti deemtee hiriyaa jettee qabeenya ishiis dhabdee kaameraa qullaa waraabamtee amma immoo du'aan asfaraarraa jirti isheen amma akkamitti asiidan du'a filachaa jira yaani hirriban qabu itti bar halkan taa'ee jette nakka yalaa jette
ofa ijjeesuu moo jetti bar ofa ijjeesuu moo haqa kiyya naa baastanii ani zareenyatiin qabu sila har'a nama zareenyatii qabu ta'e haqi kiyya funya qurquriin baate turtee jetti laali haqa micaa tanaa hin dhoksina warra dhiiraas gabbahaa dubbadha haadha qabdan obboleetii qabdan ilmoo qabdan boru namarraan giha warra shamarraniis dubbadha nama namanina keessattuu warri mana kiraa namaa wajjin jilmaa galtan hiriyaan hin jirtu yoo dalagatte akka dalagattu hin fedhan laal yoo qabeenya waa xiqqoo sirriitti argan kinoo bagazzum qabeenya ofii nama qaxaxamee jechuu asiidaan asfaraarra'ama sa'a 24 bargizum guyyaanuma akkam keessa jirra yaa jamaa guyyaanuma akkam kee jira guyyaan baay'ee nama sodaachisu wallahi yaa rabbii sabrii fi sabaata ishee kennu obboleetii teenya wallahi rabbiin haqa ishee haa baasu gargaaraan immoo warri Dubaay keessa jirtan micaatan wallahi suuqa ishiitii waa bitadha ishiin birri na gargaaraa hin jenne bar irraa bitadha diriyaas irraa bitadha maal arabaa fi bangaalii irraa gogdanii bitachaa jirtan immi suuqa araba kalaas obboleetii keessan nadhoo zallamamteettu maallaqa ishee qabeenya ishee irraa harcaasee fudhatteetti shiftaan hiriyaa jetteetti isheen ta'e amma immoo du'aana barbaadaa jiran jettee ila nama imaan qabuu fi nama sabrii qabu waan rabbiin na fide jedhee alhamdulillahi rabbil alamin jedhee sabare qaama qullaa waraabame qabeenya hammanaa irraa saamame nama hiriyaa jedhame nadhoo akka ishiitii dhirsaajii walii galtee akkana ishii goote micaasuu sabartee birri na gargaaraan jenne arraba ishiitiin baane wallahi kalaas akka ishiin gammaddu akka ishiin dhaabbattee miila ishiitiin lammaffaa dhaabbattee deemtu yoo feetan warri shamarranii warri Dubaayin keessa jirtan wallahi irraa bitadhaa maal qaba samuun ishiin ijaarame jecha irraa bitadhaa arabarraan bitatina suuqa ishii beenaa diriyaa bitadhaa waan feetan bitadhaa guuttee qabdi wallahi beenaa irraa bitadhaa kalaas kanumaan jechuun namni hojjete bakka guddaa giha beenaa irraa bitadhaa gurbinaa hidhaan jenne mucaantuun isama haqa koonaa baasaa jette bas du'aan na barbaadaa jiranii haqa koonaa baasaa jette ishiin rabbiin haqa ishii haa baasu obboleetii teenya wallahi nadhoo hin amanina hiriyaan hin jirtu hiriyaattanii wal jalan tashi goxogoxina of eegaa hanga dandeessanitti of eegaa warra shamarranii keessattuu nami jilmaan mana kiraa galu nami biraa akkana ishii hin goone namuma nama beekuttu lafee nama cabsa namuma si beekuttu foonaa kee hataa jetti oromoon nami sin beekne fagoo dhufe ati maalummaa kee sin beekan jabduu taate laaftuu taate garuu jabeenya kee fi laafina kee kan beeku namuma si waliin galu san namuma si dhiyaatee si beeku hidda yookaan fira fakkaate hiriyaa fakkaate namuma si beeku santu keessa kee beeka jechuu sanumaafuu of eeggadhaadhaa wam hundaafuu eeggannoon bareedduudha namni of eeggatee deemuu fi namni ofirra rarrafu waa takkamii jechuu baqachuullee yoo dhufe namitti gangana dheetaa fi nami zirgifgife dheetaa waa takkamii baqillee yoo dhufe bira gadheenni xarra gadhuufi inni ka'ee gotoota hidhu takkamii jechuu sanumaafuu of eegaa sinin jedha obboleetii teenya haqishii haa bahu du'aa godhaafiidha bira dhaabbadhaadha rakkoon kun boru hulaanudha ka dhiiraas ofirraa dubbadhu obboleetii kee haadha kee dubbadhu ilmoo kee irraan dhufa haadha kee obboleetii kee irraan dhufa ka shamarranis immoo ka itti mucaatanaa sagalee ta'e maali wanni akkana ani barnoota naa ta'e keessaafuu akka namatti hin dhihaanne na godhe akka naman amanne akka keessaafuu hiriyaa dhalaa hin qabanne na taasisa jechaa wanni kun hiriyaan garaa hin jirtu hiriyaa afaanii malee kofalteetu faadhalaan akkana nama gootii jechuu subhaanallah rabbi sabrii fi sabaata ishii haa kennu kana ishii asuma dhaabbataa rabbiin ishee haa jajjabeessu irraa bitadhaa warra su'uudiirtanis ni erguun dandeessu ishiin hanga su'uudii irraa bitadhaa kalaas irraa bitan nan jajjabeessina bira dhaabbanna shamarran akka keenyaa haqa ishii irratti zallamamte hiriyaadhaa zallamamte dhugaa haasa'uudha waa hiriyaan ishii hiriyaattee amante qabeenya ishii hunda qaama ishii hunda ishii waraabde jecha maaltu beeka nama hedduu wajjin jiraannaa waan nu godhan tawakkaltu alallah bas gurbaan kun immoo
dhalataa Suuriyaati akkuma saniin jedhe gaazexeessaa biyya Suuriyaa ture. Gaazexeessaa biyya Suuriyaa ture. Suuriyaa keessa waggaa 8 lafa jalatti hidhamee jecha akkuma kaameraarra agartan kana hidhamee halkan guyyaa waggaa 8 kan bishaanii midhaaniin hin jiru bineensaa wajjin hidhamee mana hidhaa jala keessa jechuu lafa keessa lafa dukkanaa keessatti hidhamee qaxaqqaxamee waggaa 8 kaarabaadhaan gubamee kooraniin gubamee halkan guyyaa ija isaa kana jala laala kuula seehina hirriban qabu halkan guyyaa kaarabaan mataarra dhaabbata mataa isaarra na rakkaban jedhe bar mataarra na rakkaban jedhe mar'imaan isaarra laphee isaarra tasa rakkaban kaarabaa halkan guyyaa jechuu gurbaan sun adda sanii baqatee biyya Ameerikaa Austraaliyaa deemee jecha inni gaazexeessaa ture waan ta'eef waan mana hidhaa san keessatti ta'ee fi ilmi namaa gaafa du'e mana hidhaa san keessa reefi mana hidhaa akka adda sanii bahee biyya isaaniirra reefi isaanii akka hin qarbamne hayyamaa hin turreedha mootummaan biyya isaanii akka jedhe bar maashiinatu jira jedhe maashiina achi keessatti reefi watti du'e mana hidhaa keessatti namni silaa hun qarbama ture reefi silaa bar nama hidhamee hun haakimuu hin dhufa ture mana hidhaa san keessatti inni kun namni watti du'e jedhe bineensa jiraadhe achi kee bineensa namu nyaachuu hidhameeru jiraadhe kasanirraa hafe huu jedhe qaxaqqaxamee jedhe maashiina saniin daakkamee lafeen bichaa daakkamee foon bichaa daakkamee baarmeela jiraa jedhe warshaa baarmeelaa kan asiida achi keessatti kan uffoon namaa nyaatu asiida kan yoo namarra bu'e qaama nama balleessu beektan badaa kana jiraa jedhe achi keessa lixaa jedhe foon namaa daakkamee lafee namaa maashiina saniin subhaanallah laa ilaaha illallah zulmii hammana gahu kana biyya isaa keessatti akkasitti azabamee mana hidhaa san keessa akka carraa rabbi isa baasee baqatee biyya san deemee wantoota kana hunda haasee mootummaan biyya sanii maatii isaa qabee mootummaan biyya Suuriyaadha mootummaa zaalimaa lafa keessa waggaa 30 jiraate jechuu ummata isaa saddade biyyarraa arihee ummata isaa Itoophiyaarra jaalatanii bar Itoophiyaan biyya miskiinaati gidaara jala hunda ciisan Itoophiyaatti jechuu biyyoota arbaa kana keessa biyya isaan hin jiru irra caalaa garuu biyya Suuriyaa kan jirtu biyya keenya jechuu biyya keenya jiran biyya keenya jaalatan jechuu rabbi biyya keenya nagaa nu haa godhu gurbaan sun du'aan haddadamee warra isaa hin ijjeesna wati deebuu dhabdeedhaniini akkasiin maatiin koo waan ani dhamdhame san hin dhamdhame mana hidhaa san keessa du'aan na azabamin jedhee biyya Suuriyaa deebihee biyya isaa san keessa deebihee akkuma san mootummaa sun qabee maatiidhumaa wajjin mana hidhaa keessatti jilmaadhaan bakka fixee subhaanallah innaa lillaahi wa innaa ilayhi raaji'uun gaafa biyyi isaanii bilisa baate dhihee kana baatee amma darbe kana je'an geenye gaafa biyyi isaanii bilisa baate mootummaa isaanii jijjiirrate mootummaa zaalimaa sun mootummaan biyya meeqaa barbaadee xayyaaraan gaafa dhabe akka hantuuta boolla keessa dhokatee taa'ee ture rabbi gaafa ofii aangoo si jalaa kuffise hoo rabbi bahin baataa boolla kana keessaa jedhee chuma baaseeti biyyarraa baqachiise fedhiidhuma isaatiin ummati Suuriyaa gaafa mootummaa mataa isaa uummatee mana hidhaa san cabse ibsaadhaan cabse mana hidhaa lafa keessaa san fooqii meeqa lafa keessaa san ifaallee hin qabu gaafa achi keessaa bahan jedhan jechuu kan maqaasaa yoo gaafatte maqaasaa wallaalee jira maraate kan maatii isaa yoo gaafatte eessaa dhufee eessaa as keessa bakka jiru kan hin beekne kan matuu samuun isaa tuqameeru kan of wallaaleeru jira achi keessa jechuu gaafa bahe mana hidhaa san keessa nami jilmaan Itoophiyaa jira Hindii jira Paakistaantu jira lammii biyya hundaa jira gaafa manni hidhaa sun cabee adda sanii bahe gurbaan sun maaltu mul'ata akkuma amma agartan kana fuula duratti du'aa isaa mul'atee jechaa kolfee subhaanallah akkuma kolfeen jechaa fuula rabbi isaa dhaqee jechuu ajjeefame maatii isaa wajjin jilmaan ajjeefame mana hidhaa san keessa reefa isaa bahee akkuma agartan kana fuulli isaa bubbukoke iji isaa akkuma banateen akkuma kolfeen du'ee jecha rabbiin kan jannataa isaa haa godhu rabbiin kan jannataa isaa haa godhu wallaa waan hedduu nama azansiisu jecha ijoollummaa koonarraa fudhatanii jedhe akatuu shabaabii akatuu galshee dheebar wallaahi
shababummaa koo jiruu koo narraa fudhatanii wallahi gaaf takkaa idee hin arrafin idee foora hin baafatin akkuma imimmaan isaa dhugeen gurbaa sun waan ilmi namaa qammasuu qabu addunyaa kanarratti waan ilmi namaatii hin malle addunyaa kanarratti qaxamee reebbame akira maatii isaa wajjin jilmaadhaan baqateellee biyyaa bahe maatii isaa biyya deebi'ee maatii isaa wajjin ajjeesame jechuudha. Maaltu akkana sajjeese? Waa nama Ameerikaa dhufemme, waa nama Afrikaa Itoophiyaa dhufemme namni isaa ajjeese. Namuma biyya isaa dhalataadhuma biyya sanii. Dhalatum biyya isaa lammiidhuma isaattu isaan azabee biyya kaan du'aan azabee kaan mana hidhaa keessatti akka malee godhee jechuu kaarabaadhaan kaan biyyaa baqachiisee makiinaa ajaa'ibaa makiinaa meeqa qabeenya ummataadhaa biyya birraa baqachiisee makiinaa miliyoona 2 miliyoona 3 miliyoona 4 miliyoona 6 makiinaa akkas akkisiisan lafa jala guurrate fooqii meeqa lafa keessatti ijaarrate gurbaan lafuma san keessa taa'ee mootummaan meeqisa barbaade lafa san keessa akka hantuutaa taa'ee qabeenya qabaa mootummaadhaan ashkareedhaan of marsee komboteeriin addunyaa kontoreera godhu ture jecha achum kee taa'ee gaafa rabbi bahin baataa jedheen achum keessaa bahee baqatee jecha fedhii isaatiin namuma agartanii namuma akka saayii biyya saahii lammii saahii saba keessaa dhalate akkis godhee azabee du'aan akkasitti azabee biyya isaa san daaraa daakuu godhee jechuu daaraa daakuu godhee hiyyumaan qabeenya namaati du'aan nama zaatiillee du'ame akka maqaan isaa hin banne maashiinaan daakeefa achum keessatti warshaa siidaan naqata jechuu sanamatti azaban subhaanallah. ربنا الدنيا كرا رحمة سينقول يا رب سبلي سي الدنيا كنرة والله نمي ظالمي الدنيا كنرة جراتشون قبوسلا نمي ظالمي الدنيا كنرة جراتشون قبوسلا أكستي سينان ساني وان غرانا منياتو كدوس ربك جنتا هاقودو وبليتي تينيس نمو بيشي هرياشي فكاتي أكنشي قولي جرين يشي جيشو قبين يشي تاني قامشي تاني wantoota hin taane irratti dalagatan namoota amante hiriyaa jettee itti dhihaatetti shimiidhe isa kanas immoo akka duushabaabii jedhe ijoollummaa kiyyanarraa fudhatanii wanti isaanirra hin dalagin hin jiruu jedhe dhalatuma biyya isaa jilmaadhaan ajjeefame jechaa biyyaa bahee baqatee illee maatii isaa dheellee deebi'ee isaallee maatii isaallee rabbiin kan jannataa haa godhu جنة ربي نسان هجمتشيسو إن شاء الله أمة مسلمة وردوا هون تساني ربي كان جنة سان هاقولون ورمو إنما زلمو كنا إن شاء الله كان سانس ترام بورو جيسي كان هراجل نما زلموس كان موتم ما جل نما زلموس والله بالله كان شفتاني أباهم ناني أبا قبينيات نما زلموس كوني هندنو سا ربي تكجبر ميزان نساتي إن شاء الله تي هنگا فيديو براهي سنديبهو نهور دفا سنين جدا وانتوتا غغاري وانتوتا ببريدا يادا سته سنيقا بدي دفا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.